Nagartami fayyaa jirtami yaada jiru mee mana qaanichi tagarooti sinqaanesine mee akkuma argaa jirtan bishaan isinitti fakkaatina ijoollee inni kun mijuudha kabaja guddaa lakki yara lagaatti yaada mati kina biqiltuu ema siyaasni nagarre mare Hello kabajamtoota Didaa Tube akkam jirra jirtanii qaxaleewwan kiyya normally kan calliseef yaa'u kararra jira ofan jira yaa'u ቤተሰብን qabadhee deemaa jira waan ta'eef eeggachuun qaba yaa'u isa kanaafi baga waliin nu ga'e baga ayyaana irreechaatiin isin ga'e jechuu barbaaditanii karaa harmeetii yaa deematan jira jechuudha nagaan jira. Hello ashama jirra bullee barii arguu fedhe Hacaaluu Hundeessan ashama jirra jirtanii qaxaleewwan kiyya kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan yeroo hundumaa akkuma beekamu nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u. Egaa kabajamtoota Didaa Tube karaa qaxxaamurreetu jechuudha laga ceenetu dhufne harmee teenya bira jirra. Alatti kinoo ayyaana irreechaa bara 2015 kabajaa jirra ka. So kabajamtoota Didaa Tube amma sagantaan adda addaa dhiyaatee jira. Harmeen tiyya jirti naatee Didaa as jira Itaalem as jirti obboleewwan kiyyalleen hiriyoonni kiyyalleen as jiranii akkuma beekamu so asitti sirni qophaa'ee jira maal jedhama maaddiin qophaa'ee jira akkuma argaa jirtanii so mee karaa san deemna duraan tursee karaa Itaalemin dabarsee jechuudha wanta jettu qabdi waan ta'eefu. Okay. Egaa kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube akkam jirtan nagaa keessanii nu nagaa galata Rabbii egaa akkuma argitan arra mana maazarii Didaa jirra na baay'ee gammadeen jira akkuma gaafiin keessan yeroo baay'ee na gaafattan maaliif maazarii Didaa biran deemnee inaan jettanii yeroo baay'ee garuu natti hin tolle egandee boodamuu deemuudhaaf yeroo baay'ee hin barbaanna garuu waan nutti hin tolleefi kanaafi arra immoo dhufnee ayyaana masqalaaf waliin kabajaa jirra kanaafu yaa akkuma nu argitan hundi keenyaayyuu waliin jirra obboleewwan isaallee jiranii wal geenyeerra baay'ee gammanneerra galatoomissin jedha. Egaa kabajamtoota Didaa Tube ittaansee immoo harmeen tiyya jirti harmeetoo akkam fayyaa jirtaame qoy duraan durseetoo wanta saffide ifama harka qullaadhaan nagaa jechuun hin qabu beesi galee
harka qullaa egaa kabajamtoota diditti maanya yeroo dabarte yaada jiru jechuudha. Yaada jiru jechuudha gabaa keessatti wanta hundaaf jirra. Amma garuu akkuma beekamu gaabii biiftuu barii fakkaatu kana jechuudha. Harki jarratti uwwisuu kan ta'aa hodhume harmeetu nu eebbisi ka eebba kee barbaanne yeroo hunda. Anillee baay'een gammadee jira. Akkanani gammadee hordoftoota daawwatuuf isinillee sinaa gammachiisu. Kun ayyaana irreechaa kan Finfinneedha. Nullee aadaa Oromootiif dhufanii toona laalanii buna danfisaa jiranii. Hordoftoota daawwatuuf akkanani gammadee isinillee dhalchaati ilmoon teechan taraa dhuftee tooyi gammachuun ani argadhe isinillee gammada. Egaa kabajamtoota didaatiif maaliif nu eebbistee moo akkam? Eebbistee? Horaa bulaa jee. Xiqqoo natti irra ta'e dheetanii bahe. Eeshigaa. Egaa kabajamtoota didaatiif baay'ee galatoomii harmeetii galatoomii atillee jechuudha rabbi umurii dheeraa siif haa kennu fayyaa siif haa kennu. Kun du'aayi yeroo mara kiyyaati jechuudha. Galatoomii so abbaan keenya akkasumas immoo jechuudha abbaan keenya kan nu jalaa boqote jechuudha nama wayii bakka nu buusee deeme waan ta'eef innis atumte osoo ibsite wayyamoo akkam ibsi sirraa bareedame masqalli baranaa kan bara gareetiin nu haa ga'u. Har'a maatiin kiyya kun akkanatti walitti naa qabame. Obbo Caalaa Masiisaa Buleecha Abbaa kiyyaati. Ijoollee tiyyaa daraa naan jedheetti inni amma boqotee jira. Kunoo nu masqala kana geenye irreecha kana geenye waaqni irreecha bara dhufuutti nu haa ga'u. Waaqni fayyaa isaanii haa kennu nagaan akkanumatti wal bira nu haa jiraachisu. Baay'ee galatoomii maqaa kee garuu itti nimne. Obbo Darajee Addunyaa hin jedhama. Obbo Darajee Addunyaa jedhama. Daa'ummaan ka'eetoo jechuu kan na guddisee so baay'ee galatoomii. Inni biraa akkamii? Anjira nama irraaffanne tokkotu jira qaxaleewwan kiyyaa obboleessi kiyya jechuudha jabee wandimuu Caalaa jedhama. Mee kara isaatti yaada addaa qaba. Mee kara obboleessa kiyyaatti. Nu dhufuu keechani fayyaana waggaa kana nu dhufuu keechani walitti dhufnee too akkatti bashannanuu keenya baay'ee dasna jedhee jira. Ammas waggaan isinaa ga'u bara dhuftullee waliin nyaanne too nama waliin dhuguu maa taasisu. Akkanumatti bakka tokko hunda bashannanne qeerroon keenya hundi isaaniitu saajinis madaleen isaanii nu bashannananii nu guddatanii jechuu barbaada. Kana galatoom lammi isa dhumaa sitti kennu wanna jettu ati dubbiin kee dubbii mi'aawadha. Hin fe'amata yeroo tokko hin fe'ama waan ta'eef yeroo tokko itti fe'ame egaa isaan laalatu jechuudha. Wanti noo itti ni daaka. Ide qimamii. Egaa hordoftoota Didaa YouTube irra kallattiidha wanna wal argineef baay'ee galatoomaa isin jedha. Obbo Didaa Caalaa kan jedhamu obboleessa kiyya har'a magaalaa har'a karaa haadha ofii dhufee buna danfifatee haadha manaa isaatillee Itaalam kan jedhamtu wajjin buna danfifachuu wanna dhufeef baay'ee sagalateeffannaa. Ayyaana uggaatiin nuun ga'u kinoo baay'annee jira ammallee horoo nu godhuun jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota egaa inni illee asin jira inni garuu dubbaa kee jira kooti sitti naasa'u kooti hin qaana. Egaa baay'ee galatoomaay horaa bulaay kabajamtoota Didaatiif kara maaddiitti gaddeebina isin cinqinee jira natti fakkaate. Isa kana jechuu barbaadetanii horaa bulaay baay'een isin jaaladha bakkuma jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa gayu irreecha nagaa kan jaalalaa kan guddinaa kan gabbinaa isiniif haa ta'u. Ciao. Egaa kabajamtoota Didaatiif akkuma argaa jirtanii wanta baay'eetu kun Wole adbari ba. Shashi. Idan jitai. Shash. Egaa dhugaa dubbachuudha akka gaariitti nagaggeessaa na simachaa jira waan ta'eef ani dhugaa obboleettii tiyya Dubaay irraa dhufte akkuma argaa jirtanii halluu Itoophiyaawi halluu kara Dubaay duraan halluun ishee halluu Dubaay turteeyyu garuu halluun ishee kara halluu
Itoophiyaatti jijjiiramtee jirti. Namni hin jijjiiramne hin jiru jechuu barbaadetan. Ijoollee qaxalee tanallaa. Eenyudha maqaan kee? Maqaan kee eenyudha ayo? Abbana ishee eenyudha maqaan kee? Ati. Ananyitati? Ananyit? Akkuma argaa jirtan maaddii nyaannee jirra, qufnee jirra, bashannannee jirra, bohaarree jirra, gammannee jirra qaxaleewwan kiyya ka. So amma immoo jechuudha akkuma argaa jirtan eenyu fakkaata kan garanaa sun eenyu fakkaata kun eenyu fakkaata eenyu maqaan kee? Wandimuu Caalaa. Yeroo Oromoo kam? Alaamanni kee nagaya. Nagaadha kam? Mala jettaa. Haa kiroo kan nyaata nyaannee qubneet bashannanaatoo jirra kiroo biirallee asii dhugaa jirra. Maal kana caalaa maal barbaanna nu bashannansiifte baroodi ammallee ilmoon tasii haa barooddu. Galata guddaa argadhu fira koo. Obboleessa koo galatameetillee kaayaa. Xiqqoo afaan qoonqaa kanaa beektaa karaan argee kanallee tureetiin waa'ee hojiitiin tureetiin ture. Kanaafin qoonqaa inni kiyyaa xinnoo akkasitti raawwannoo ta'uu danda'a. Hangafa keenya kan ollaa keenyaa kanallee hin gaba. Lammi bishaan dhugaa jira biiraa akkasinitti fakkaanne qaxaleewwan kiyyaa. Biiradha. Biiradha moo maal dhugdee? Qidaamee biira. Qidaameedha sanbata xiqqaa biiraa jedhee sanbata xiqqaa. Harrillee qanis qidaamee jedhama. Dhaala afaan qulqulluu akka taasisu itti fufi. Kanaafullee dhugaa jirra nyaannee itti dhoofne. Kanallee wanta nu barbaachisu taphaa fi kolfaa kan nu hafe kolfaa jirra. Dhume akkuma kana. Kanaafuu galatoomaa isin jedha. Inshallah. Egaa hordoftoota kabajamtoota Diidaatiif akkuma argitanii Itaalem jechuudha buna danfisaa jirti. Karaa Itaalemitti isin haa dabarsin. Egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaatiif akkam jirtan irra deebi'eessiniin jedha. Akkasumas immoo baga geessan isiniin jedha. Arragaa akkuma argitan buna danfisaa irraa maayini buna akkan danfisaa ittiin agarsiistu moo maal? Hin barbaadde. Buna danfisaa irraa akkota buna dhugaa isiniin jedha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u waliin kabajaa jirra akkuma argitan baay'ee bareedaadha. Yaa gammachuun keenya gammachuu keessanii. Kanaafuu waliin taana waliin taasiniin jedha. Dhugumaa gammachuun keenya gammachuu isaanii qofa osoo hin ta'in kun gammachuu addunyaati. Baga ayyaana irreechaatiin irra deebi'ee isiniif ga'e isiniin jedha qaxaleewwan keenya. Jechuudha maaddiin jira asuma jira. Indalaga video bisa mana baru kita. Lakke wanta barakon Koy manya. Egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaatiif akkuma argaa jirtan daabboon illee dhiyaatee jira. Maaddiin boodi daabboon dhiyaatee jira. Egaa harmeentii yeroo tokko meeqoon akkuma argaa jirtan bishaan isinitti fakkaatina ijoollee. Inni kun mijuudha. Kabaja guddaa qaba. Akkuma harmeentii asuma jirti. So wanta jettuun qabdu already duratti asirratti. Kanaafuu ayyaanni irreechaa kan jaalalaa nuuf haa ta'u, kan guddinaa nuuf haa ta'u, kan gabbinaa nuuf haa ta'u, kan gammachuu illee nuuf haa ta'u, gammachuu caalaa osoo hin ta'in kan gammachuu nuuf haa ta'u jechuu barbaadan. Anggamni abbaadha. Anggamni abbaadha akka abbaatitti isuma laalla. Atinti bulee obboleessa keenya. Waaso. Dhaqeetini.
Deemeetiin Yoo qannase maal? Maaloo abbaa cufaadha jedhee cufaadha. ayyaariirra jirta onlaayinii jirta akkatti naasee. Cufaadha laali. Har'a qidaan ayyaana beer. Gara-gara galchimaa gadi tokko. Maaloo egaa hordoftoota keenya Kai qorondee mee madda godhe. mee fuulduraaf jechuudha sagantaa wayii qabadheetan sagantaa bashannana kan baay'ee nama bohaarsu kan nama kofalchiisu isinii fudhadhee nan dhufa jechaa tayyaadaa jira garuu yaa'u nyaadhu. Nyaanni gaariidha. Waan namaa Madda godhe gaame. madaba abbaa. Drama daftaa. Mijoo maarratti guurtaa kana waliin ta'e dura. Maaloo. Apa ni? Jangan tarta daraju. Dia. Ijoollee jira laaka. Akkati hin jiru. Guddisaree dhungadhaa jedhe namichi. Asii rumaa gootu mucayyoo. Wayye. Har'a si argani. Dafati. Ambassaati. Wandimu. Afaan kee hojii jettamu sirraana si qarras. Kunoo maal dudda. Egaa hordoftoota keenya dhugaan isin jedha. Obboleewwan kiyya hunduu koomeediidha dhugaan isin jedha. So maali yaadni kiyya sagantaa amma duratti isin taasisan irratti jechuudha. Isaan wajjin walitti gurmaa'eetu baadiyyaa kana keessatti diraamaa adda addaa hojjechuu barbaade. Yaa yeroodhaaf xiqqoo yeroo naasirraa naaf hin sirroofne kanaafi fuulduraaf hin sirraa jedhee nan yaade. Egaa akkuma argaa jirtan buna maaraqoo yookaan immoo buna jimmaati malee maaraquuti miti jechuu barbaadetanii. Buna walloo. Walloo. Saa wal waan abbaa fi yaa'e. Maalin mako walloon echaa buna hojjechuu jalqabe. Hojjechuu yammara. Buna jimma maqaan balleessin. Maashillaa fakkaata egaa kinoo. Kanaaf buna walloo dhaqqababe. Buna walloo dhaqqababe. Kanaaf buna walloo jaa. Shaashii maal bishaan dhugaa jirtaayi? Biiraadha malee. Bishaan natti fakkaachaa jira. Biiraadha. Mee nagumaa fayyumaa jeen. Kammee wayyumaa nagumaa baga haaraa kana nuun ga'e hundaanuu baga ga'e. Ilaaluu dhuftan buna daffachuu dhuftanii. Maatii keechan hundaan nagaan galatoomadha. Guddaadha. Inni biraa eebba biraatan barbaade. Kan biraa. Hatattamaan kan birrii nama argachiisa. Hatattamaan kan birrii nama argachiisa. Shaashii hatattamaan qarshii def. Ara kanarra dubbadhu hin danda'e damma. Alayyaa calankoo isaa boqqisa dalleechi. Kana dhugi. Tola bultee. Wannoodha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaa inni kun kan dhumaati akkuma argaa jirtan bashannanni bohaarree gammannee jirra amma sa'aatiin kara galgalaati kara biyya kara mujuu deemuu qabna bashannanee jirra isinillee gammaddanii jirtanii irra deebi'eetu baga ayyaana irreechaa bara 2015 isinin ga'ee isin jedha ayyaanni irreechaa irruma deebi'ee kan jaalalaa isiniif ta'u kan ittiin wal jaalannu ittiin wal kabajnu nufaa ta'uun jedha horaa bulaayi nagaannaa jedhaayi isinin jaaladha yeroo maraa isinin jaaladha horaa bulaa